Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kun deeggarsa magaalaa Baroodaatii harka qalleeyyiidhaaf godhame. Alul khayriin kannitee akka dhimma islaamaatti uummanni dura buutonni amantiitii fi dargaggoon magaalaa Baroodaa waan deeggarsa harka qalleeyyiif kenname kana haala gaariidhaan gartee haala bareedaatiin uummata harka qalleeyyiidhaan geessee jirti. Masha Allah, rabbi irraa jaalatu waan bareedduudhaatu dalagame. Wanni kun waan gaariidha, itti fufuu qabdan. Namoonni waan akkanaa kana haala mijeessitan illee jazaan keessan jannata haa ta'u. Wanni kun waan bareedduudha, osoo itti fuftanii illee gaariidha jenna. Namni waan akkana dandeessan bakka iyyuu Baroodaa qofa osoo hin taane magaalota adda addaatti harka qalleeyyiin hedduudha. Namni rakkataan kan adda addaatii jira. Namoota kana osoo bira dhaabbanne waanuma qabnu waanuma dandeenyu osoo cinaa dhaabbannee gargaarree waan gaariidha jenna. Kanaafuu haala kana osoo itti fuftanii wallahi waan bareedduudha. Rabbi jazaa keessan isin haa kafallu, warri dandeessan jabaadhaa ittiin fufaa isiniin jenna. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.